Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan naga keessanii hordoftoonni YouTube Abdii Comedy. Wallahi waa baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Doorsiyoon nama tokko Hussein Abdii kan jedhamu dhalataa Walloo waraana Liyyuu Hayilee naannoo Amaaraa kan ture kan yeroo baay'ee faarfamaa ture. Hadhaan tana afaan Oromoo sababa inni dubbatuuf sababa inni Oromoodhaan goota keenya simannaa taasifameen jedhama. Doorsisni garagaraa irra ga'ee jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Uummanni Walloo kuni Oromoodha naannoon kililii isaan keessa jiraatan Amaara jechuudha. Sababa kanaaf doorsisni garagaraa wantoonni garagaraa irra ga'ee jechuudha. Akkuma dura manni jalaa gubatee wantoota garagaraa irra ga'ee jechuudha. Gurbaan sun garaa nama nyaata. Mee viidiyoo inni haasa'u kana dhageeffannee walitti deebina. Viidiyoo kana dhageeffannee እንደዚህ ነው የተጎዳነው። የጎዳን ማን ነው? እንደ ክልል ተጎዳን። በእውነቱ ካወራ ትጥቅ እንዳይሰጠን ኦነግ ሸኔ ነው የምንባለው። ኦነግ ሸኔና የኦሮሞን ብሔረሰብ ህዝብ ለይቶ የማይችል ክልል ውስጥ ተቀምጠን ያለን በእውነቱ ማውራት ከፈለግን ማለት ነው። ኦነግ ሸኔና የኦሮሞን ብሔረሰብ ለይቶ የማያውቅ ነው። ኦሮሞኛ ከተናገርክ ኦነግ ሸኔ ልትባል ትችላለህ። መሆን የለበትም። መጀመሪያ ይሄ ነው ለኛ ተጠዳሚ Okay, akkuma viidiyoo isaa kana dhageeffattan jechuudha. Wallahi nama dhagahama jechuudha dhageettanii fi nama dhagahama jechuudha. Kana rabbiin isaanii haadha qabu jennaani dhiifama nama bilbilee aboo rabbiin wallahi uummata Walloo kana rabbi haa birmatu jenna. Namni Oromoo gaafatee bakka maratti shakkamaa jechuudha. Oromummaani alhamdulillah Oromummaan jibbamuusis Oromummaa fi shakkamuu Homa miti saba guddaa waliin homaan taatu jechuudha. Rakkoon sirra ga'u saba walii yoo ta'e jalaa ba'uu hin danda'ama jechuudha. Garuu kan uummata Walloo kun baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Naannoo isaan jiran Amaara baajanni ka dhufuuf Amaararraa yeroo baay'ee Hadaamaa jalatti deebina jedhanii haasaa turanii Hadaamaa jalatti deebina jedhanii bakka Bahar Daar jalaa baanee jechuudha. Gargaarsa mootummaa fakkeenyaaf baajanni nuuf ka dhufu naannoo Oromiyaa irraa himi Adaamaa irraa jaraaf immoo Bahar Daar irraa mootummaa naannoo Amaaraa irraa gargaarsi baajanni garagaraa kan dhiyaatuuf uummata Walloo kana jechuudha. Garagaraa irra gaha garuu jaraa baajata sun ta'in xiyyiitti dhufaaf jechuudha uummata sanii. Uummanni sun kana mara danda'anii dandamatanii osoo harkaan kennatiin makkataa lolaa waan garagaraa ta'aa irra ga'anii waan goonuuf hin qabnu rabbiin haa birmatuuf jenna. Haganuma waan isaanii haasa'e asuma gabaasuun fedha jechuudha. Inni biraammoo warroonni lammiileen Oromoo Suudi Arabiyaa jiraatan biyya Suudi Arabiyaa keessa jiraatan jechuudha. Kan yeroo duraa daa'imman gara biyyaa galfachuuf galmeessanii kan cufamee ture amma banamee jira jedhanii yeroo gabaabaa keessatti warroonni daa'imman qabdanii deemtanii galmooytanii lammiilee keessan daa'imman keessan gara biyyaa akkasiin galan taasisuu dandeettan jechuudha. Kunis banamee jira kan akkasiin dhageettan barbaada jechuudha. Akkasii ilmaan Oromoo baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Gurbaan sun dhugatti garaa na nyaate Hussein Abdii suni akkaataa nama godhan jechuudha. Isaaniif dalaganillee noffalanii isaan wajjin jiraatanillee noffalanii sababa afaan Oromoo dubbatuuf Oromummaa ofii qofaan rakkoon nama ragaa jechuudha. Amma dura waraanaa turanii achi keessatti beeytanii gizee Shawaa Roobititti uummata hospitaala yaalaaf deemaa jiru. Albeedhaan bakka jirtu waraanaa dararaa garagaraa irra geessan jechuudha. Uummata akkasiisa wajjin jiraatuun baay'ee tokko namatti ulfaata jechuudha. Akkaataa isaan itti waliin jiraatan baay'ee tokko nama ulfaata. Uummata akkasiisa wajjin jiraachuun jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo bakka jirtan ilmaan Oromoo Walloo wal jabeessaa warri alaalli jajjabeessaa bira dhaabbadhaa waa hundaanuu Oromoo Walloo tana sirriitti gargaarsa barbaachiftii jabeessuu barbaachiftii bira dhaabbachuu barbaachiftii. Uummata waan gaafatan deebii qajeelan arganne hatta paarlaamaa irratti dhaqanii gaafii garagaraa rakkoolee ofii ibsatan kan isaan gaafatan dhiisanii kan waan biraa haasan agarra. Uummata saniif furmaanni akka laayyetti dhufaaf hin jiru jechuudha. Uummanni Oromiyaa immoo nun gargaaruu nun dhaga'uu waa kenna quban qabuu ka jedhanii komii hedduu dhiyeessanii uummanni Walloo Oromoo jechuudha. Akka mana hidhaa keessatti waliin turrellee komiin garagaraa isaan Oromiyaa irratti kaasanii jiranii rakkoolee garagaraatiif birmannaan isaan nu godhaa jiran hin jiru jedhanii. Haa ta'u malee gargaarsi amma dura guuramaa turellee guutuun guututti uummata bira hin geenne jedhanii komii gurguddaa kaasaa turanii
ummanni Walloo kun ummata miidhamaadha, ummata diina jala jiru, ummata mangaagaa naachaa keessa jiru jechuudha. Kanaafuu ummata kana bakka jirtanii bakka teettanii Awurooppaa fi Eeshiyaa biyyoota garaagaraa keessa kan jirtan hundi keessanuu jechuudha. Ummata kanaaf birmannaa yookiin gargaarsa waan garaagaraa taasisuu fi bira dhaabbachuuf hamilee akka taataniif isiniin jenna. Ummanni Oromoo Walloo abshir isiniin jenna. Inshaallah guyyaa tokko wanni hunduu ni milkaaya. Guyyaa wanni keessanuma gaddaatti ganama dhageessisu jechuudha. Diinaan weeraramtanii horii fi qabeenya keessan yeroo saamamtantu jira, wanni garaagaraa yeroo isinirra ga'utu jira. Kun garaa nama nyaataa jechuudha. Akka kennatti nu jireenya fataa jedhe jiraanna. Qawwee miti giraafi nu dhukaas nu irratti hin dhagahamu. Akkanattuu jiraanne nu isin yaadaan jiru, rakkoo keessan hubataallee dhagaallee hin jirru. Haa ta'u uummanni Oromiyaallee amma akka gurra isinii kennan abdiin qaba. Akka isin gargaaran isin bira dhaabatan waa hundaan hamilee akka isiniitan abdiin qaba. Isinillee uummata Bahar Daar uummata Amaaraa jalaa baanee Oromiyaa jalatti deebina. Akka jedhaatan abdiin qaba. Adaamaa jala deebina jedhaniitiin qeerroon tokko mormii yoo kaasanii fi fincila akkana kana yoo dubbatanii dhageenya. Kanallee yeroo gabaabaa keessatti akka taasisan abdiin qaba jechuudha. Baajanni achirraa isinii dhufu sila maallaqaa fi waa'ee ijaarsa barumsaa, misooma, yaala deettuu teessan akka deessiftan, kittibaatii wantoonni garaagaraa qajeelaan akka isinii dhufanatti hin fakkaatu. Isin immoo akka isinii dhufaa jiru naannoo Amaaraarraa xiyyiitii fi liyyuu haayiliin isinirra wal jijjiirtee waan garaagaraa gudeeddaa saamichaa fi saamicha qabeenya waan garaagaraa isinirratti akka raawwataa turtu ni beekna. Kun isinii ta'an jiru jechuudha. Inshaallah yeroo gabaatti waan dhufu hin beeknu nus biyya keessa jirra waa maraasuu hin dandeenyu. Akkasitti yoo cadhifnellee nama hin cadhisiisu. Maqaa akkasii beeytanii Rabbi isin faana haa jiraatu jenna. Warroonni biyyoota Awurooppaa keessa jirtanii guruppii uumtanii uummata kana kakkaabsanii osoo isin jajjabeessitanii osoo gargaartanii jedha. Akkasitti waraabulaa galatooma viidiyoo kana subatti hin gabaabsa isiniin jedha. Hangasii wajjin ture Abdii Koomeediitii tanuma haasa'uuf dhufee YouTube chaanalii kiyyaa sabiskiraayib godhaa. Kunoo manallee qalamii diddibadhee wantoota garaagaraa qopheeffadhee qophii xuburee kunoo isin wajjin hojjechuuf ani qaxaleen keessan qophaa'een jira jechuudha. Wantoota garaagaraa riyaakti godhaa asirratti kan isinii dhiyeessu ta'a. Ani biyyatti yoo galee xiqqoo waan siyaasaa kanarraallee gabaabbachuun fedhaa hin beeytanii. Haa ta'u garuu istaandaap koomeediin hojjedhaa wantoota qoosaa garaagaraa isinii dhiyeessa jedheen xumuree ture. Birraan kunillee ga'uu fi ji'a takkaaf walakkaa keessatti birraan kun alaa hamameen dhumaa nu bira garbuun hamamaa jira. Wayita birraan alaa galee maazarii wajjin deemee maazarii tiyya bira dhaqaa gara Jijjigaa kan isin agarsiisu ta'a. Maazarii tiyya kan yeroo dheeraa onlaayinii irratti soqaa ture. Kana maraa kan isin garsiisu ta'a. Manniin qalamii dibamee qophaa'ee xumuramee jira akkuma agartan kana kunoo. Viidiyoon jidduu kana dalagaa ture. Viidiyoo gidaarri isaa qalamii isaa adii ture. Amma giriinii dibee jira. Ediitiif illee akkanaa turu. Istiidiyoo Zanaa Fataa jedhee wayii hojjetaan jira. Istiidiyoo kana keessatti wantoota garaagaraa namoota garaagaraa taalentii garaagaraa qaban finnee asitti kan isin bohaarsinu ta'a. Useen Abdii baay'ee garaana nyaatee Rabbi si faana haa jiraatu, Rabbi si haa gargaaru, ayyaanni Oromoo si wajjin haa jiraatu jedha. Sabni Oromoollee waa'ee kee quuqamaa jira, onlaayinii Roomaa keetti olii gad deemaa jira. Akka garaa nama nyaataa jechuudha. Useen Abdii Rabbi si haa gargaaru, ayyaanni Oromoo si haa gargaaru jenna. Akkasitti horaa bulaa olmaan Oromootiyyaa. Viidiyoo kana laayik, sheer godha, sabiskiraayib godhan wajjin jiraadha. Wantoota garaagaraa akka isin dhiyeessu ta'a. I love you. Manni kun akkamii? Qalamiin kana haa ta'u moo kabiraa haa ta'u koomentii jalan natti himaa. Biyya abbaa keenyaa galleerraa waayifaa weelli naa dhumne saniif turaa jira. I love you.